dhaabsisanii nama ukkaamsanii qabanii wannoo gaafachuu nama kaasaa gaafachuun deebii immoo ijoollee xixinnoo gudeedanii waan akkanaa kana gochuun aadi maleedha waan akkanaa wannoo aadaa Oromoo keessan turre. Maaltu dhufee maaltu dhalachaa jira kan jedhu. Seenaan kun sirraa'ee seenaan warra mo'amees seenaan warra mo'ees hin barreeffamu. Kan jedhu kuni waanuma lafa Oromoon nagaadhaaf kennu kan agarsiisudha. Nagaan waliin jiraachuu, nagaan immoo uumama faana jiraachuun, waaqa fuuldurattis nagaa ta'anii seera isaa kabajuun wanni qaama ilaalcha Oromoo, qaama falaasama Oromooti jennee dubbachuu dandeenya. Seenaa dogoggoraa sana haqanii barreessuun hin danda'ama. Isa barreeffames attamitti barreeffame seenaan ragaa malee hin barreeffamu. Seenaan jettee miti. Seenaan immoo isa darbee namni hin beekne iddoo amma jiru hin beeku. Gara fuulduraattis gara tadeemus hin beeku. Nami seenaa sirriitti yoo barate malee hin joonjaa.